Hai, dubbachuu hin dandeenya maazaa ture. Hayyee uummata kiyyaa, uummata jaalatamaa fi kabajamaa ijoollee Oromoo kutaa 11 galatooma wallahi jecha isiniin qabu hedduun gammadee akka nama amma dhaladhee natti fakkaate. Anti Oromoon kiyyana jaalattiin jaalismu hundaa'u Oromoon akka duraaniiti miti Oromoo si jibbitee Oromoon akkasi nama sadiif afur na arrabsuun rakkoon jiru nama jabaa arrabsama miti. Kanaafuu hundi keessanuu waan akka na jaalattaniif sin jaaladha akka itti dhuftanii taaptaabiin illee kooppii liinkiin waan hundaan waan na gammachiistaniif rabbi sinaa gammachiisu wallahi ani jecha isiniin qabu. Kaleessa mana kanatti tokkummaatu mul'ate wallahi jechuun tokkummaatu mul'ate dur ani jechuun wanti akkasii sodaatu ture fiimitanii namni hundinuu geemii ta'u gandatti galee jira arkitanii geemii hedduun namni akka duraaniiti miti waan waggaa 3 fi 4 duraatu dhufe mana kana arkitan ijoollee Oromoo kutaa 11tu mana kana ture an arkeetiin jira isinis arkitanii jirtanii hedduu nama gammachiisa wallahi Oromoon akkatti tokkummaadhaan gaafa waan tokko goonu akka addunyaa Oromoo ummata biraa miti addunyaan akka nama ajaa'ibsiisu akkatti waan ta'uu dandeenya jechuudha. Ani moochuu kiyya caala akkasi tokkummaadhaan dhufuu keessantuu na gammachiise. Wallahi rabbiin harkaa miti ani just geemii kanallee taphadhu naan jaaniiti ijoolleen jechuun ijoolleen faamilii kiyya taphadhu naan jaaniiti. Geemii taphachuullee barbaadeen jiru ture. Garuu mijraami. Bakka ani dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo baay'ee jaaladha. Keessa koon Oromoo jaaladha. Waan hundi caala Oromoo kiyya hedduu jaaladha. Garuu ana hedduu gammadee. Amshir maakee uumaa miti beektaa Oromoon hojii makeetiif si jaalata waan ta'eef amshir. Namoonni hedduun dhugaa dubbachuudhaaf ani giiftii isin naaf kennitan caala jaalala isin naaf kennitan tun acaala. Maalleen hunduma baay'isa uwwi. An nama xiqqimii jaaladhu miti. Nama keessa kootirraa Oromummaa koo jaaladhudha. Kanaaf gisee hundi rabbiin kiyya keessa kiyya arkee waa hunda gisee tiktokii kiyya na jalaa gootus bikka duraanitti kan hin deebi'u rabbiin keessa kiyya na beeka jechuudha. Akka namni maqaa Oromootiin taphattaa maqaa Oromootiin duraan hin beektane footoo gootota girgiddaa kana gubbaratti hedduun qaba turena. Maqaa Oromootiin akkas taate gisee naan jaan akka jiru guuree mana kaa'e jechuudha. Uffata Oromootiin kaleessa uffachuu barbaadee gisee hedduu maqaa Oromootiin waan jedhamu waan jiruuf isaaniif uffata normaala uffadhee dhufee naa galatoomaa hundi keessan. Amshir maakee. Na galatoomaan isin jechuu barbaadu wallahi. Ani osoo muuminuu halee uumaan ittiin fakkaatu akkas tokkummaadhaan dhuftanii hundi keessanuu galatoomaa wallahi shukran. Ilmaan wallahi. Amshir maakee boonuu qabda amma kana ka qaraa caalaa boontee itti deemuu qabda malee argitee Oromoo akkatti si jaalatani hojii keetiif si jaalatani baasee. Tokkummaa isin qabdanii isin naaf qabdan dura buusa. Gammachuun baasee baay'ee namatti tola. Hundinuu akkasuma gammanne maakushmaa yennaan si beektaa hojii kan keetiin osoo atini nama gaarii nama Oromoo biraa kabajaa iddoo qabaachuu baatee akkanaan ta'u ture. Siitu gandummaan beenne nama hundaa ija tokko ilaaltaa Oromootii yayyittaa yeroo hundaa si ganda arrabsituu na argine. Si Oromootii yayyittu malee ganda sanii ganda kana jettu sin argine.
kanaaf si jaalanna nuti abshir. Makush mako. Kutasiya. Kongiraa fannaatis baga sii gammanne akka jaabaa kanatti wallahi. Baga gammadde shi qaaliyaan firan fir. Maakii baga gammaddee gammachuun ta'e gammachuu keenya. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makusha kali nama baga gammaddee baga ra'anti. Shukran. Hagi dubbadhaati nama biraatiif cabaa kan Baga gammadde baga walumaan gammadde. Makusha wayne tibilbilaa meeqoya. Maakii kasti kongiraa. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilkaawwan hin gammadee maakii ko wallahi duraa jammaree haga dhumaa waraabadhe shi viidiyoo akkam dassatee naan akka nama maraate qofaa kiyyatu dubbadhu mana keessa. Bataam itti natti tolee mukaan dassaalshee yenee maala. Leenca dira seenessee dhatte tiiktookii awwaaleen dhibee bara. Gammachuu kiyya wallahi womaa siif hin kenneen ababaallee wanti hin kenneen jiru baay'ee siif gammadee tan jira baga gammadda hundi keessanillee iyyuu. Galatooma. Makush. Ooy. Akkasii maali? Akkaawuntiin kalee maal ta'eera? Humaa hin taane akkaawuntii yoo gubate baan jaabar gizee akkaawuntii takka sarchi gootanii maqaan isiniin baane akkaawuntiin sun piraayiveetii taatee akkasitti beekaa. Anaatutu cufe akkaawuntii beekaaf cufe xiqqishoo girriin geemii kunaa dhumatu jeeti. Akkas taananiin maashaallah maal ta'e jennee barnaatish hin jiraa koomantiin illee si gaafachuu turre bakkaata. Humaan taane anaatu cufe uummata humaan yaadiin nama hedduun naa barreesse humaan taane kana booda waan takkan tahu wallahi humaan taane miiliyoona lama seennee jira bara mallee. Maashaallah bataam itti wallahi kongiraa sirraa jaalanne. Baazee TikTokin kee osoo gubachuu baate yoo ta'e miliyoona 4 akkas. Aye warri dubbattanii dhiifama dhufeenyaa keessanii gabbu'aa ijoollee nama hedduutu jiraan hin galchine. Baga sitti tole mallee sitti haa tolu qashtii maasalaama shicha'u. Ayyee bareeddu kunis. Maakii ko baga gammaddee baay'ee dasni jedhe. Galatooma. Ayyee baga walumaan galu. Dhugaa baay'ee tokko akka Oromootitti baay'ee dasni jedhe baga gammaddee bareedu koo asii gandumaa waan hin jaalanneef beektaa uummanni Oromooti sana akkasitti si taphachiisee. Dhugaa. Jabaadhaan malee akkanumatti. Tole. Makush. Ooy. Jabaadhu bakka asitti haa toluun eeshi baay'ee tokko si gammanneen dhugaa yeroo tamma akkasitti muumamte san dhufuunne olle malee. Maakii bareeddu hedduu si gammade bileetiiti. Galatooma hundi keessan. Shukran. Hedduu takka si gammanne akka Oromummaatti hundi keenyaa. Hundi keessan. Ayyee warri seentan dubbadhaa nama biraa galchaa. Assalamu alaikum Makush. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waasustu jeemee gammadde wallaan gammachuu edaniin boo'ee bardugaa rabbi. Baga walumaan gamanne bareeddu. Wallahi baga si gammachuun ta'e naa salaamoo hemte faa wallahi dhugaa rabbi fooqii takka gubbaa iniif gad darbii okee wal salaam. Qoy si galchame. Ayyee warra dubbatan gadiin isin buusaa irratti naalinaa nama hedduu jala jira.
Waalaikum salam. Congratulations Makusha. Thank you bereddiko. Baay'een si jaalladha ishee. Inni naaf jiraat. Shugguxii Oromoo. Ija keenya, lubbuu keenya, waan hunda keenyaati. Baay'ee si gammade wallaahi. Maki, assalamualaikum. Waalaikum salam. Shugguxii yeroo baga gammadde shugguxii ta'e. Wallahi baga gammadde waan hunda keenya. Shugguxii na waan hubachiise. Inshallah gaalii ta'e. Guys, heeran dhuftee jirti gadduudhaan. Makush. Wayye. Oi. የኔ ውድ ነገር በጣም ተሲገመነ ጅረሽ ወላሂ መጨጭን ቦይቴ ለምን ከናዋም ቦይ ጅሩስ ምክንያታ ማለም ቦይ ጀልቱማ ዋይስ ያለነሽ ጀከኛ ተጃባድ ሚሊዮን ለማፍሰድ ኢትፉፋም ለሰኒ ኦልት ሲማል ማኮሽ ልኩ እንድኮ የረባጅ ናንጃ Meri turma ki kalau kongra garu numa tu gammade bar nunge chuta bang baga gammadan wala nunge dia tu gammade bar masih kau juga makan tigo ti mashallah wallahi kale syahida qabsiisa bulle syahida umma amaleti tufa wallahi itu apa Nanti cerita iya video bayi share gen tuh video syahida cek godi atle account ke sana naik bukan tuh kami berapa sana naik deh share gen tuh kan bayi suam mata tuh apa nih nah ini sama ini kamu game dah juga masya Allah lagi budin gua tengah masya Allah अच्छा जाएगा suga baga irraanne jarate hundi keessanuu baga gammaddanii maafi koo kana oltu simmala bifti jabaadhu dammo boyni mataa kee ol qabii kataadhi jiraadhu gammadis gammachuu keessa wallahi gammachuun booyummaa wallahi simmala kan kana oli simmala ba baadhu wallahi jalatuma hunda keessanuu akkaawuntiin uumaa hin taane guys anaatu dhufe Ida jette iya keessan illee dhufanii gaafataa jiran akkaawuntiin jira viidiyoo hojjedhuuf hin kennu ijoolleen bo'aarti miskiina akkaawuntiin gannaaf illee akka baraniif ittiin jira dhageeffadha gannaaf illee akka bartanii akkaawuntii gannaaf illee jechuun akka bartaniif akkaawuntii yoo gubate akkaawuntii baan jee isinii fida jechuun yuuzarii maqaa balleessee isinii fida akkaawuntii gubate jechuun yoo akkaawuntiin immoo ka banje infinite namni sunni dhoysee jechu account yoo search gootanii account barbaadanii dhabdan account sunni dhoyfamee jechu akkasii hubadhaa shimaal jennaan account ban kan jiru tiktok waan cufuuf namni tokko dhoysuu hin danda'u jechu waan namni hundi arku kanammoo anaatu private godhe anaatu deactivate godhe malee account fe'ummaa hin taane naga qaba kana boodallee humaa hin ta'u miiliyoona lama seenii jira ni kabajna waliini torban akka haaraa yoo ta'e torban akka haaraas ta'uu ni kabajna akka ajaa'ibatti kabajna hundi keessan ijoollee Oromoo kutaa 11 waliin kabajna waliin guyyaa san shubbistoonni walaloistoonni qophaa'aadha asumaniin himadha ijoollee Oromoo kutaa 11 uffata kutaa 11 uffadhaa kottaa okay uffata kutaa 11 uffadhaa kottaa guyyaa isinitti himaa TikTokii asuma waliin kabajna jechuu akkamittan baay'ee bareedaadha nutti tola walaloon gantaa bareeda keessatti maaliif ani akkasitti faamiliin biyya haadhaaf abbaa kiyyaa jiraadhee akkasitti faamilii dila tokko waliin akkas yaadaachee faan ijoolleen biraa kabaju sanitti biyya kiyya illee waan hin jirreef akkasitti illee asitti akkasi kabajuu caala ani isinii wajji akkasi kabajuutu na gammachiisaan isintu na waliin dadhabe gizee gubatus gizee meeqna waliin dadhabdan hedduu na waliin dadhabdanii jirtan kanaafuu gammachuu kiyya caala gammachuu keessan miira keessan eeguu waan qabuuf akka ajaa'ibatti asirratti waliin kabajnaa jechuudha.
Maakii keenya dhufee cinaa dhaabbanna. Sa'aa barbaadde hundattuu cinaa jirra nuti. Maakii galgala gabbuunaa ishiiti. Kalee galgalaas gammachuu guddattu nutti dhagahame haga ammaatitti gammadaa jirra. Akkasii TikTok illee waan gubate seenee rifannee YouTube kanallee seeran uummata ibsi wallahi bakka kalee galgalaas gammachuu guddaa nutti dhagahame gingaruu waallee waan odeessan dhageenya kaawwantiin sila gubateen odeessan jennee achuma irratti ifirtuu santu xiqqoo tokko nu goggode maakish. Nama kuma kudha lama irratti hin bara akka mana cufee beebar illuun akkaawunti cufsanii koonnaan jennaan cufee dhufee namni dhagee jira akka hin cufa akka hin gubanne ni beeku. Bakka turuudhaa ishii maakushaa fi guxiichaa wakkaa jabaadha. Maakii maqaa Oromoo guutiituun illuu galatoom hedduu takka wallahi intala Oromoo ta'uu takkaan qoy sirreeffama illuu fi faamilii billaachaati shi faamilii billaachaa khiyya warra ganamaaf galgala as jala billaacha barreessaa jiran faamilii tiyya tagizee hunda na waliin dhaabbattu isaa fi illuudha walitti ta'anii dhufanii mana kana akkasumatti isaan waliin galateeffadha. Oromoo guutuu galatoomanii wallahi. Faamilii billaachaa hin dandeessan galatooma. Oromoon tiyyas hunda keessanuu galatooma. Galatooma. Oromoon cufti galatooma. Faamilii billaachaa fi illuu sabboona ibsaa maqaa keessan takka barreessuun isin gara keessadha qabu. Maakosh. Oi. Wallahi sabboona ni moka lena boosise bardura achi bira deemee maakini jakoo ta'eeni mana jaraa dhaqee akkasuma immoo jedhee dhufee hojiidhaan agarsiise wallahi guddaa galateeffadha. Badii ture baay'ee sabboona wallahi sabboona hedduu takka galateeffadha. Yaa gasti heeluuti irratti argee ture bar achitti deemee maatiin iyyati jedhee wallahi akkaf nu godhaa ture bar hayyaadha. Sabboonaan laayifi wanti geejji waan dhufu misee ture badeewu waggaa meeqa nagarreeni akkasuma geemii kiyya kabaa waggaa sadi dura san irratti illee isaati tooppitu ture tooppii waan ture na fakkaata tooppitu ture asliidha tooppii waan annaa arkitanii tokkummaatu akkana nama yaama jechuun nama waggaa meeqa badee hundan arkiyanii kaleessa jechuudha. Hai namni kun ni jira hundan jee wallahi nama tiktokii dhiisee barka waggaa warra waggaa sanaa kan nisantu warra waggaa sadi dura dhufee santu ammallee dhufee dhugaa rabbii na ajaa'ibaan. Yaa achi seenee bar duraayyuu bubbee nu maxxansee qoonni galchina. Maakish foom jira aarree jirraa viidiyoo yoo sibiran qaqqabin illee aarree viidiyoo waraabne irraa ganaa sibira qaqqabuu danda'a miliyoona lama kaseen illee aarree maal dirri waa darbuu miti achiyyuu gabbuunee viidiyoo hojjanneerra sitti na aarree ati mooteerta waan ta'eef gammachuu qabda haati maatee duuba utaaltee dhuftee abbaa Abdallaa galcha maana nan argitu an profaayilii si baadhee deemee toopii qabadhee bar tokko farratti sanuu gisee jalqaba dhufu ana toopii qabatee anarraa milkiin dhufe abbaa Abdallaa kiraashii siiti barsanii fi maal jecha afaa Oromoo kaleessa nagarree haati faatee nama hedduu tokko irratti abbaa abdiitiin jaayetti abbaa Abdallaa itti hanta laa ilaaha illallah. Sani baaree bar miira keessa galee odoo achi jala taa abbaa Abdallaa itti profaayilii si baadhee deemaa bakka akkamii galee galateeffatamuu qaba jedhanii kuma jaan toopii qabadhee sanuu sawwaree hiyyeessa ta'e. Hundaafuu baay'ee nutti toleera. Baga moote mootu moo qabdalle video jedhani bakka maaki akkamin nagalchuu didde miira keessa seenede Oromoon bakka sirraa bu'anii Oromoo akka badaas jaalata dhiifame namni marti bakka sirraa bu'e bakka aareera maaki aareera waan an qabu kennee hiyyeessa akkamii gaste regaluu qabade didere bakka an Oromoon mana kasi jaalatu laaluuf video jedhee kana booda si dhufe natti rifatina lolaa ture lakki waa takka rifatu wallahi maaliif rifadhetti baga moote hundaafu
Moon keessirri nu toleera. Oromoon kun bakka gammaddanii iluun immoo tokko bada bakka iluu fi leenca addaa lakkaa'u dadhabne nama torbaan teennee wallaahi sirri nu toleera. Intalli Ingiliffa guutuu haasoftee bar faranjii isaa bara namitti du. Small first gift. Small dotte. Wanti gift so. Shuguti aragaan ni bakka mutaa. By the way video hojjetu qabdi bar khawali galle qabna bar khawali galle jira misli. Isaallee hojjechiisi garuu ani gizemaati jalqaba itti dukkaneessitee yennaa ministeerii kaa'atte bakka maakimoo